Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa badhaasa Aartist Andu'aalem Gosaaf kenne haqe. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa eeruu fi yaada uummataa irraa argameen badhaasi Aartist Andu'aalem Gosaaf kenname dogoggora jechuun haquusaa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti har'a Adoolessa 2025 baaseen beeksise. Faawundeeshinichi ibsa isaa keessatti sirna badhaasaan dura dhimma Andu'aalem hordofaa kan ture himu xalayaa seera qabeessa qaama dhimmicha qoraturraa argateen badhaasicha kennuufi akka murteesse hime. Haa ta'u malee badhaasicha hordofee eeruu fi yaada uummataa irraa argame irratti hundaa'uun murteen keenya dogoggora akka ta'e boordii faawundeeshinichaan mirkanaa'eera jedhe. Aartist Andu'aalem Gosaa kaadhimaansaa Qananii Addunyaa Du'uu hordofee shakkamee ji'oota 3 mana hidhaa erga tureen booda abbaan alangaa himannaa waan irratti hin banneef wabiin baatii tokko dura mana hidhaatti gadhiifame. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaa magaalaa Finfinnee Hoteela Skaayilaayitiitti waxabajjii 29 2025 adeemsifameen Aartist Andu'aalem Gosaan albeema isaa Bilillee jedhuun karaa bakka bu'aasaa badhaafamee ture. Haa ta'u malee badhaafamuun aartistii kanaa miidiyaa hawaasaa irratti jalqaba torbee kanarraa jalqabee falmii guddaa kaase. Gareeleen hojii isaatu badhaafame jechuun falman kan jiran yoo ta'u kaan ammoo nama jecha kaadhimaasaan shakkamee ture badhaasuu mormanii. Boodarra immoo miidiyaa hawaasaa moodel Qananii Addunyaa ammallee hojjechaa jiru irratti suuraaleen fuula Qananii Addunyaa dirmimmaa'ee fi hidhiin ishee dhiige agarsiisu ba'uu jalqabe. Guyyaa kaleessaa fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi dhaabonni mirga dubartootaa irratti hojjetan muraasni badhaasni Andu'aalem sa'aatii 24 keessatti akka haqamuuf duula geggeessaa oolanii. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa dogoggora uumameef uummata keenya dhiifama gaafachaa badhaasni Andu'aalemiif kenname ture kan haqame ta'uu ibsina jedhe. Dabaluunis faawundeeshinichi yeroo hundaa miidhamtoota cina dhaabbachuurraan kan hafe haala kamiinuu qaamoleen mirga namaa sarban waliin akka hin dhaabbanne himuun fuulduratti seeraa fi haqa bu'uura godhachuun akka hojjetu himeera. Walleewwan afaan Oromoo ammayyaa dhiyeessuun kan beekamu Aartist Andu'aalem Gosaa baatii darbe ture wabiidhaan kan gadhiifame. Abukaattoon Aartist Andu'aalem obbo Liiban Abdii ji'oota darban sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata irratti hin banneef mirga wabiitiin qarshii 50,000 kaffaluun gadhiifame jedhani. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo hidhaatii haqa mucaa isaanii akka hin arganne dubbatanii turani. Bilaasha baatii 3 deemaa jirra dhiiga mucaa keenyaas hin argine dhugaa mucaa keenyaas hin argine lammaffaa ajjeesan jedhani. Aartist Andu'aalem jalqabuma shamarreen Qananii erga du'uun ishee ibsamee booda du'a ishee keessaa harka akka hin qabne waakkataa ture. Maatiin shamarree kanaa immoo intalli keenya harka namaan malee ofirratti miidhaa qaqqabsiisti jennee hin yaadnu jechuun dubbataa turani.